Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota warqituu biyya keessa fi biyya alaa kan jirtan maraaf nageenyi araara waaqayyoo iddoof lafa jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Obboloota koo akkam jirtu? Nagaa keessanii ani nagaa guutuun qaba. Galanni fi ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Isinis nagaa fayyaa akka taatan abdii guutuu waaqayyoo irraa qaba. Kan keessaatii kan nu eege galanni isaaf haa ta'u. Toleeqa yeroo dheeraadhaaf walirraa bannee turre baga nagaan eegdanii anis deebi'ee jira. Yaa namni haala jireenyaa yeroo tokko nama fageessuu danda'a. Sawa haala jireenyaatiin wal qabatee YouTube keerraa fagaadheen ture. Galanni immoo waaqayyoof haa ta'u. Amma booda hin badu jedhee abdiin qaba. Deebi'ee dhufee jira. YouTube keellee baay'ee duubatti na deebisee jira. Baay'ee dadhabee jira. Kanaaf like, share na godhaatii na deebisaa iddoo koo duritti isiniin jechuun barbaada. Warreen na dagattanis warri immoo na yaadachaa jirtanis galatoomaadha. Warri na dagattan immoo na yaadadhaa amma booda isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo adda addaatiin viidiyoo qabadheen dhufa jedhee abdiin qaba. Kana booda hin badu jedhee abdii guutuun qaba. Na jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Yeroo dheeraadhaaf badee jira. Sababa kanaatiif jechuudha. YouTube'n keenya irratti cufuu ga'ee jira waan ta'eef na jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Guyyaa irratti fi viidiyoo adda ta'e qabadhee hin dhufne nagaadhuma isiniif dabarsuu fi akkuma duubatti nan deebisniif jecha dhufe malee ergaa baay'ee hin qabu isiniin jechuun barbaada. Kanaafiyyuu agaraa like, share na godhaatii na jajjabeessaa iddoo keettis na deebisaa isiniin jechuun jaaladha. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Haga viidiyoo addaatii walitti deebinutti nagaan naa turaadha. Kana booda abdiin qabaanis hin badu jedheetoo.